sochiin ammaa kun baay'ee nama gammachiisa. We are very happy. Hedduu gammachuu qabna. Jarri fakkeessuudhaa fi Finfinnee keessa yiqirtaa zaman, ya minaamin zaman, ya bullshit zaman jedhanii miila walirraa dhiqan hin jiru inni akkasii kijiba. Buzuu injifannoo chaallu anaa isinii himaa usa. Kanaafuu shorteejiin gaazaa biyya keessa dhufaa jira. Shorteejiin gaazaa biyya keessa dhufee jira already. Makiinaan gurguddaan socho'aan jiru. Gama Harargee baharra akkasitti deemna hanga Baalee deemna jechuudha. Baalee Arsii hunda jechuudha. Injifannoo bareedaa deemaa jira. Arraan tana godinni sadeen kun yoo hudhee qabe biyya san irratti dhiibbaa hangana hin jedhamne godhuu danda'a jechuudha. Agarsiisaa jira, bu'aa isaa firii isaa argaa jira jechuudha. Ta duraan dura gama Harargee bahaa sochiin guyyaa lammaffaa guutumaan guututti akkuma dhaabbatee jira. Namoonni labsii kana cabsanii waraana wajjin deemaa dhagaa if dura kararraa guuraa doddotii kaasaa warreen geessaa jiran ammaan tana ijoolleen keessa walii dabarsaa jirti. Warroota seera kana cabsanii tuffatan akka tarkaanfii irra fudhatan gama Harargee baharraa guututti irra qopheeffatanii jiran jechuudha. Tabira arraan tana qeerroon calanqootis tarkaanfii laalee isaa fudhattee jirti jechuudha. Warra seera cabsee osoo qeerroon Oromoo waraana Abiyoot Kaasaahun yookaan ajaja Kaasaayee Camadaatiin gambaaruun baloo je'ee osoo ijoollee teenya matarra facaasanii osoo dubartii teenya gudeedanii osoo shamarran keenya hidhanii toorchi godhaniiti arraan tana labsii qeerroon baafatteen naabsaa gutak yaa labsii qeerroo baafatteen ilkaan sirraa yaasuudha maal nama nama kolchi jira saayis yaa labsii qeerroon baafatteen warri cabsan warri bolola guyyaa takkaatii fi lamaaf waan guyyaa takkaaf tirippii ati guyyaa takka lama fudhattee tirippiin ati guyyaa takka lama fudhattee yeroo tanatti tirfeeffattu hin jiru. Guyyaa shanan kana obsuu qabda. Abbaan konkolaataatis yoo konkolaataa isaatiif yaadu taate tirfii qarshii 2,000 3,000 yoo fagaatte 5,000 je'ee konkolaataa isaa ibidda keessa gadhiisuun qabu jechuudha. Maaliif jennaan arraan tana qeerroon erga labsii kana baafte marsaa sadaffaa caala amma wannaa godhaa jiran jechuudha. Tarkaanfii fudhachaa jiranii calanqoo irratti osoo hin deemin jedhamu konkolaataan deeme akkasumatti tarkaanfiin irra fudhatamee jira. Habiraammoo naannoo Harargee lixaattis osoo karaa Finfinnee deemuu tasaabiin gurguddaan akkan deemne isaan yeroo hedduu halkan deemanii hin deeminaa jedhamanii qeerroon dura baatee akkan deemne Harargee lixaatti naannoo Mi'eessootti aanaa Mi'eessootti hin deeminaa osoo jedhamanii didanii didee arrabsee deema maal fiddan je'ee deeme oggaa Asaboot ol dabruu taaxaaqiin isitti dhuftee ijoolleen akkasitti tokko hucciisanii jechuudha. Akkasi hucciisan jechuudha. Kanaaf isaatu seera cabse. Maaliif hin deeminaa jedhamanii jiran nuti mirga keenya kabachiisuu qabna. Nujjeesaa jiran, obbolaa keenya fixaa jiran, shamarran keenya gudaadaa jiran. Kanaafuu labsiin labsiidha. Seerri seera, heerri heera. Hin deeminaa osoo jedhanii warri tuffatanii deeman akkasitti duraan isaan konkolaataallee fuudhanii daaraa goonaa jedhanii ka'anii akkasitti waraanni dhaqqabee fi akkasitti tuffatee arrabsee deeme akkasitti ganda adamii galchan jechuudha. Santu jira amma. Kanaafuu dhiifama akkasii gara kan akkasiin hin jeeqne. Akkasitti qeerroon Harargee lixaa warra tasaabii oggaa akkas godhan warri isaan booda dhufu baaragee ansoolaa seelana qabanii fi kana baafatanii achumatti paark godhanii achumatti socho'uu didanii hin deemnu jedhanii achumatti hafanii achumarra rafan jedhan achumatti afatanii jechuudha. Tun dubbii qabatamaati jechuudha. Tanaat deemaa jira. Khataraa tanaa kun xiqqoo hadhawaadha.
is no joking, no joking. Safataan hin jirtu amma. Qeerroon amma akka durii miti hadhooytee jirti. Sirriitti waan agarsiisaa jiran. Kanaafuu hedduu nama gammachiisaa tarkaanfii bareedaa deemaa jira. Akkasumatti karaa Arsiillee akkanumatti injifannoon galmaawaa jira. Karaa Shaasheellee karaan cufamee jira. Arsii keessas Baalee keessas babal'inaan roobee iddoo adda addaatti injifannoon sirriitti deemaa jira jechuudha. So kanaafuu jara keenya arraan tana benziilli naannoo Finfinnee already makiinaan dur meetira maali baajaajiin 50 dur warafaa eeggattu kana gubbaan arraan tana kiiloomeetira meeqa arra salfii galtee jirti. Gaazniin jiru sa'a 4 sa'a 5 sa'a 10 si fudhata hanga qabdu sanuu qicachuudhaaf jechuudha. Already shortagein dhufee jira. This is good. Kuni injifannoo guddaadha. Lammaffaa qeerroon teenya bakka hundaa tarkaanfii wal fakkaataa akkuma kalees konkolaataa agartan Arsii keessatti bishaan fe'atee deemuu didee mismaara irra bahee inninis qileetti kute. Qilee seenee achumaan makiinaa qarshii miliyoona 4-5 bishaan qarshii meeqa irraa atarrafata. Bishaan qarshii gaaloona qarshii 20 gurguranii firii meeqa godhuudhaaf heeraa fi seera waan cabsee deemu inninis qilee seenee jechuun bishaan konkolaataan bishaan fe'atee deemu jechuudha. Kunis waan heeraa fi seera qeerroo cabsee deemeef jechuudha. Kanaaf bakka hundatti arraan tana immoo kana caalu hadhaawaa laalee isaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen bakka jirtu jabaattee gurmooytee deemaa jirti. Kanaafuu qabsoon teenya bareedaa deemaa jirti. Ayyaana qaammee guyyaa 5 kana akkuma cimee tufuu jira. Waraanni sifatee dadhabaa jira. Waraanni hujii teenya ja'anii waraanni gaabbinaa seenee deema akka fedhe deema karaa kaaniin deema dadhabee jira jechuudha. Dhagaa guura hifatee jira jechuudha. Maaliif ummata wajji wal loltee ummata hujii si godhatu ummata dalagaan qabne ijoollee vakeeshinaaf iskuula irraa galtee mana tatteessu ta'amma silaa isaan hidhuudhaaf adamsu jiran karabbiin mishingaa kana samitti dhaabee mishingaan ni tole jaan amma wanni ta'ee jira jaan mishingaan Harargeen guutuun mishingaan bosona ta'ee jira. Akkana samit dhaabbataa yoo takka asin haala hojii acheen namni isa arguun jiru kana ilaa qiyaamatti namni isa arguun jiru. Akka malee tolee jira. So kanaafuu arraan tana ijoolleen bakka jirtu maal godhaa jirti? Halkan makiinaa achi halaala argan wacaafaa fi qopheeffatanii dhagaa gurte. Wacaafaan kun safaatan seenaa. Nama asii fi asii sidhawurra wacaafaan asirraa meetira 500 yookaan meetira 600 irratti dhagaa keessa yookaan wir gootee ijoolleen mishingaa dur shimbirroorraa dhagaa harte yoo beeytan ni beeytan. Wacaafaa keessa dhagaa jabaa tokko keessa yoo akkana wir gootee itti gadhiiste daawwitii miti nama jeesachi keessatti is silent killer. Kanaaf amma ijoolleen maal goote wacaafaan firiidha. Wacaafaan akka kilaashitti 80-90 bittu akka shugguxi qarshii 45 bittu. Wacaafaa ifiif dhaata. Algee akkana hoyxee guyyaa dalagaa qabdi. Guyyaa mirqaananii algee soixeetuma sumaatu tolfataa jechuu algeerraa. Wacaafaa kana tolfattee bareeffattee tolfattee dhagaa tolfattee ijoolleen maal goote? Ha dhagaa cabsee walii bilbilan. Rabbi galanne haa ga'u teknoolojii. Khadidee dabre maal godhan? Walaa poolisni keessa jiraate mishingaa keessa jira isa arga dukkana. Nabi nabaas asumaan itti jate jechuudha. Amma ijoolleen kana godhaa jirti. Namu karaa kanarratti deebuu qaba amma tolee jira. Lolli kalolamu amma. Yeroo isaa eeggate amma jechuudha. Qoraan biraa qabu warri qoraan bittanii jirtan yoo warri qoraan biraa qabu waan gaarii. Suni gaarii tokko la irraa wanni gochuudhaaf. Even wacaafaanu yeroo tanatti waan tuffatamaatii miti namni mishingaa keessa dhaabbatee eeruu keessa asii aspaaltii san gubbarratti makiinaa cabsee dhufe yoo ijoolleen 4-5 taate asitti gadhiis kute makiinaan sun kute daaraa ta'a jechuudha daawwitiin isaa. Daawwitiin takka arraan tana qarshii meeqa Itoophiyaa qarshii 10,000 aroonoo meeqa akka baaftu qaalee jira daawwitiin. Inni fe'atee deemu wanni isa bololchee guyyaa 5 afachuu dadhabee naggaatee taanii wal dorgomeetiin qarshii 2,000 atarrafa jedhee bololaan cawu lubbuu isaa gaagaamarra buusa jechuudha. Amma eda akkas goote ijoolleen. Aboo nama na hin deemin. Karaan si dura cufaa jiraati hin deemin jaamee jira jechuudha. Boodeemaa maal fiddan jee arrabsee biraa deema. Ijoolleen dura jirtu walitti himte jechuudha. Maaliif bakki hundi cuccufamee jira. Harargeen guutuun karaan guddaan Finfinnee cufamee jira. Dhagaa guuraa deema waraanni wal guuree dhufa ni deemna ijoolleen ogaa ni deeme ammaas deebitee cufti jechuudha.
hin argatan san booda akkasi ijoollee inti bilbilte oggaa kaan waraanni jala dhufee isumaa ukaasan jechuu namicha makiinaa hojii so maal jechuu barbaadeeti amma lolli amma tolee jira qeerroon halkan mishingaa keessa dhaabbattee yookaan namu bakka jiru yoo wacaafaa tolfate wacaafaadhaan konkolaataan takka bira dabruu hin danda'u. Sini galee so kanaafu arraan tana makiinaan jimaatis ta'e tokko hadabre jiru hidhaa oolee jechuudha karaan hidhaa oolee is a good very good wanni guddaan takka kabeeku qabnu karaan gurguddaan afur sirriitti tarkaanfii irra fudhatamuu qaba jechuudha. So wanni isin godhuu qabdan maali ijoolleen na dhaggeeffattan bilbila baatii takka guutuu isinitti iyyaa turre bilbila ijoollee qeerroo bilbila kaardii waan adda addaa kana godhaa isiniin jechaa turre gaafa akka labsiin akkanaa kun dhufe ijoolleen mooraaliitti hojjettu qabdi jechuudha. Isinii galaa isinii men jiraadha amma dura jinniin goda keessaa baatee namaa loltu hin jirtu jinniin goda keessaa dhuftee siif falmattu hin jirtu maleekaan samii garroobdee namaa falmattu hin jirtu bakka jiru waan biraa dadhabdan aboo ijoolle akkana gurmaawa akkas ta'a ja'anii ijoolletti dhaamu yoo dandahan warri dandeeysan bakka itti maallaqa kuusamuun hin laallatina akka wal dhageessaniin akka walit dhuftaniin akka afooshaatiin nama 4-5 tahaatii ergaaf ijoollee huno kaardiitti bitadhaa waan nyaataniitti bitadhaa if eeggadhaa waan akkasii gaafa labsiin dhufe dalagaa teessan isinuuni beektan halkan karaa cufaa achirra bada ammas bakka jijjiiradhaa deebi'aa godha maaliif jennaan isin nama miliyoona 50 karaan oromiyaa keessa jiru hedduudha kam eegee kam dhiisa Harargeeti eegamoo magaalaa gurguddoo waliif fiduu eegamoo karaa guddicha Finfinnee geessu eegamoo kam eegee kam dhiisa kanaaf jabinaan hundi godhuu qabaa anyway ammaan tana wanni haga ammaa deemaa jiru injifannoon hanga ammaa deemaa jirtu hedduu nama boonsaa waan hedduu nama tolaatii namuu bakka jirtanii ijoollee jajjabduu keessaa jaara ijoollee keessaa ijoolleen akka jaaramtu godha ijoolleen akka jaaramtu godha asittuu nama 4 5 6 7 taati namuu bakka irraa dhuftanitti ijoollee gargaara ijoollee akka gaaritti maaliif jennaan arraan tana tokkummaadhaan bakka takka amma namni tokko yoo maaliif bakki kun hin deemne bakki kun hin kaane hin je'ina because yoo caasaan jaarmaya naannoo sanii ciccitee jiraate ummanni ka'uu hin danda'u fakkeenyaaf iddoo tokko bakka biltsiginnaan akka gaariitti irra daleedee jira Harargee hin dandeenye garuu Arsii fi Baalee hin dandeenye bakka caasaa isaanii caasaa qeerroo kukkutan san akka isaan deebi'anii if jaaran akka isaan deebi'anii jaaraman ammallee tooftaa haaraa jirraa tooftaa istaayila adda jirraan hin dalagu gaafa oromoon tokkummaadhaan oromiyaa guutuu keessaa waamte awwaadhu jala you have to accept jala awwaachuu qabda wal jaaruu qaban garuu namoonni bakka jiru hundatti afaanumaan qilleensa qofa irraa miti dubbiin qilleensa irratti qofa wannaa jechuu miti qilleensuma irratti qeerroon akkasii qeerroon asiin horii qeerroon asiin buu jechuu miti ijoollee itti bilbilanii aanaa abaluu keessa nama akkamtu jira nama jabaa akkamtu jira dirqamatti kannu ganda jaaruu ijoollee already gaara jirti ijoolleen nama itti bilbileetuma moraali isaanii eegee hodhaa qarshii waan kaardiitti bitattan hodhaa waan itti boonni bitattan waan adda addaa godhattan nama ja'uun barbaaddi ijoolleen maaliif lubbuu fi tufuu bahanii jira waan ta'eef isinii miti isin jettanii fi miti ifiif already bahaa jiran jechuudha so asirratti akka gaariitti irra dalagamuu barbaachisa ta duraan dura Itoophiyaan karaan guddichi isin qabdu tokkoffaan number 1 karaa Harargee fi Jibuutii wal qabsiisu karaa Harargee fi maaliif Finfinnee fi Soomaaliyaa wal qabsiisu karaan kuni sirriitti teekeer godhamee jira jechuudha hin dandeenye abbootiin garaa bilaashuma abiyyiirraa maallaqa nyaatte they cannot do that man this is Harargee man kolkollee fi kashlabbee asirra teessee afaan bantu tanaaf Harargeen jilbifatti hell no akka dhiiratti huutee qabdee jirti
akkuma gaafa galma keessa gisee abiyyi dhufu fincaan ispoortaa fi koortaa goosiftee eeyyisiiftetti Harargeen arra ikoonomii qad gootee qabdee jirti jechuudha. Yeeta abbaatu eessa abbaa keetii sochootaa siin jettee jirti. Eessa abbaa keetiitti sochootaa siin jettee jechuudha. Hin jiru anarra sochoon hin jiru siin jechaa jirti. Yoo asiin dabarte achiin si eeggata. Bakka jabaatteetti dhukkee sirraa kaasa jechuudha. Maaltu kana fida amma akka gaafa kaan Jawaariin maal jedhanii ni turan qeerroon caasaan isaa diigamee jira amma booda hin jiru yema kuruunii jenne amma dura. So kana amma isinillee dirqama tokko wanni isin fudhattan keessa wanni isin walii bilbiltan hatattamaan yeroon ammallee hin dabarre joolleen they don't need joolleen barri peelolaa ta'uu isin barbaachisu bar taankiin barbaaddu bar joollee ittuma bilbilaati waan dandeessa waan biraa godhuu dadhabdan konkolaataa seera cabsu heeraa fi seera cabsu wacaafaadhaan doddotii dura cabsaa karaa dura cabsaa hunoo barcaa keessan isin halkan bada silaa midhaan qotole lafti magariisa ta'ee jira akka sanitti ijoollee bira dhaabbachuu yoo ijoolleen akkasii gurmooyte waa hedduu godhanii garuu ammallee waa hedduu injifannoon kaduraarra amma bareedaadha babal'inaan deemaa jira gama arsii lixaa kana hedduu nama boonsaa Harargee lamaan nama boonsaa baalees akkasumatti iddoowwan gama wallaggaallee sochiin ni jira is very good waan gaarii deemaa jira immoo Itoophiyaadhaaf arraan tana godina 4-5 miti godinni tokko isii miidharra arra godinni tokko guyyaa qaammee guyyaa ayyaanni as deemu kanaan jimaa dhabu kuduraa dhabu sangaa dhabu hoolaa fi re'ee dhabuun lukkuu dhabuun irrina fida arraan tana magaalaa guddittii Finfinnee keessatti magaalaa dhiiga Oromoo dhuyuusan keessatti sinigala arraan tana irrina guddaa fida kanammoo kun bu'aa guddaa firii guddaa agarsiisa khasaaraa already dhufee jiru irratti kanaafuu Oromoo yoo itti huune malee yoo itti muddine malee yoo itti qabne malee mootummaan kun harka hin kannatu kanaaf arraan tana huutee jirta qabdee jirta arraan tana qabsoon Oromoo sadarkaa jilba bira kuttee mudhii mogolee caccabsitee jirti arraan tana morma jirti ol siiqataa jirta abiyyi jilbifataa jira abshir akka amala isaa gaafa dura dhufeesan yiqirtaa zaman yiqirtaa bullshit we don't care about yiqirtaa after now we don't care hell no ya yiqirtaa zaman miila namarraa dhiquu bullshit takka nu sobdan lama nu sobdan hin feenu dheeyxee asmaraa dheeyxee gajjattee buna qiccee maal jettee kuni no hin dalagu amma booda hin dalagu deem gawwaa kee barbaadi deema takkala uumaa afaan deemaati ayyootii teenya dhiiga boochisaa shamarran keenya mana hidha guurtanii gudeedaa shamarran keenya toorchi godhaa achi wanni irraa deemaa miila dhiqaa isin warra dura miila irraa dhiquu bartan san hin jiru nuti aadaa teenya keessatti miila walirraa dhiquun hin jiru qaanyiidha gooftaa giiftii durataa itti aana keessataa gubbataa we don't have that we are democratic people nuti sirna gadaatiin bulla nuti mirga walqixxummatti amanna nuti dubartiin dhiirri hundi mirga walqixxummatti amanna dimokiraasii nurraa qicatte Ameerikaan kanaaf arraan tan huunee si qabnee jira kanaaf jabaadha qeerroon teenya sochiin isinti jirtan kana daran jabeessa warri biyya alaa jirtan dippiloomaasii qabsoo xiqqoo hin daleeyne amma dabareen ka biyyaati dabareen ka karaa cufuuti ka isaanii waan ta'eef amma xiqqoo isinilleen gaaza qiqqicadha amma gaaza isinirraa irratti itti qiccadha gaaza keessan qiccadha gaafa gaaza qiccattanii guuttattan booda dabareen itti aanu itti mudduudha ammallee kara biyya alaa diyaasporaa kana embaasii cufsiisu already qarshii doolaara Ameerikaa biliyoona 2 ka Abiy Ahmed ittiin balatsaguudhaaf yookaan ittiin badhaadhuudhaaf Ameerikaa sossobe sun is gone wal baankii irraa afaan qabdee jirta amma IMF itti xalayaa barreessita IMF irratti Twitter goota IMF irratti hiriira baataa jechuu Washington DC ambaasii cufsiiftaa jechuu amma taraan taqeerrooti immoo taqeerroo gide jennu jara keenya jarri maraattee jirti jarri waan qabattee gadhiistu wallaaltee jirti kamtu qeerroo kamtu qarree kam qabanii kam hidhanii kam gadhiisan
waraaninu hifatee jira dhagaa guuraa oolu waraaninu hifatee jira dalagaa idilee dalagu jira aballi isa feessa gaazee isa feessa waa meeqa isa feessa hin hifatin ittuma muddi itti cufi itti muddi wacaafaa kee khara gaafa ati labsiin bahee jira hin deemin sinje huno mishingaa keessa dhaabbadhuuti meetira 500 meetira 100 takara dhaabbatteeti wacaafaa keetuu wannaadha dhukkee irraa kaastaa jechuudha. Kanaaf mootummaan addunyaa tanarratti saba guddaa wajji wallolee injifate hin jiru. Abiyyi Ahmad khawaggaa lama qofatti akkana farancalee farshaanee qarshii sadaqaatiin naqabaa nagadhiisa hodhu taayyee danda'atillee shaahii qarshii miliyoona 3 dhugi. Deema baluufaadhaaf hagana godhi akkana jaari akkas godhi jee farshaanee nagadhiisaa jee dhiisaati. Diktaatoroonni waggaa 40 bulchanii hu abbaa kiyya seer namni gaafa irraa dhufte sabni tokko funyaan qabee masaraa mootii keessaa gabbaasee akka buutii cafaqee ajjeesaa jechuudha. Sinigalee kanaafu arraan tana sirna nafxanyaa sirna abiyoot sirna aadaawi siraatii Oromoo irratti hin deebisa jettee wanni ati gugguufaa jirtu bakka takka sin baasu jiru. By the way arraan tana Tigraay filmaata gaggeeffatti qophiisi warra biyya alaa afeeranii turan miidiyaa gurguddaa Reuters BBC ummata gurguddaa afeeranii xalayaa Tigraay fudhatanii filmaata Tigraay gaggees maali gabaas na jaanii warreen dhufan booletti dhoorkan jechuu osoo isaan xayyaara kara Tigraay deeman hin deemtan jaanii dhoowwan jechuu. Good, very good. Barwaa meeqa jira arra gisee Reuters fi AP fa BBC fa ogga abii dura dhaabbate amma jarri kun maal godhani gabaasa aboo dhugumaanuu warra santuu irra dimokiraasiidha. Abiyyiin nuti edaa maallaqa qarshii sadaqaatti kan nu diktaataraa isin jaan jechuudha. Sinigala kanaafuu edaa abiyyiin nuti qarshii sadaqaatti kanninu edaa inni diktaatara dhugaan isin jaawno BBC afaan Oromoo dhaggeeffadha. Journalistii internationally sadii dhoowwan akka isaan Tigraay hin deemne. Maaliif filmaanni kun filmaata heera qabeessaa miti. That's it. Baga argan, baga dhugaa agare, baga miidiyaan addunyaa international miidiyaan dhagee waan deemaa jiru waan lafarra jiru baga arge ni gabaasa jechuudha. Amma namichi kun dhugumaan kara diktaatarummaa deemaa jira jechuudha. Kunillee nuftumsa guddaadha. Maaliif Reutersin addunyaa irratti tokkoffaadha, AP'n guddaadha, BBC'n guddaadha, CNN'n guddaadha. Warreen afeeramanii dhaqan dura dhaabbatee jechuudha. Warri miidiyaan Tigraay koottaa nuti elekshiina qabnaa, elekshiina keenya koottaatii nu gabaasaa ja'anii xalayaa kabajaan ergan kabajaa waamicha san fudhataniiti miidiyaan gurguddaan ka'ee booletti erga bu'ee xayyaara fudhatee karaa Tigraay ogaa deemu dura dhaabbatanii jechuudha mootummaan Abiy. Good job. Akkanumatti qaqqabata. Harkuma fiitiin bare. Harkuma fiitiin fidhodhosaa jira. Harkuma fiitiin. It doesn't matter. Ati kalee Nobel yoo fudhatte. Kalee Nobel Peace fudhatte mi? Ati nama nageetti si beekti mi addunyaan saniifuu maal godhuu qabda? Ati have to release. Journalistii duran dhaabbatin. Kanaafuu wanni OMN irra shira daba dalagan hunu asirra ragaa fi baan jechuudha. This is good. Waan bareeda. So kanaafuu jara keenya Abiyyiin khasaaraan inni already mataan itti seenee jiru, khasaaraan inni keessaan baane, kana gubbaan gaazni shortage jira, economically already qaala'insi dabalee jira, ayyaana as deema, miidiyaan isaanii buufaan galgalaa ganama kijiba yiqirtaa je'ee waan gabaasu dhabee warra miila walirraa dhiqu nama agarsiisa. Yaa yiqirtaa zaman. Hin jiru abbaa kiyya. Itoophiyaan amma booda wal shawwadaa, wal sobaa, walitti kijibaa deemuun hin jiru. Dimokiraasii dhugaa, siyaasaa dhugaa achirra dhaabbatu hin dhaabbatu yoo hin taane namuu ollaa ta'ee walii galee wajjin jiraachuu danda'a jechuudha. Kanatu deemaa jira. So kanaafuu arraan tana jara keenya obsa ittuma mudda ittuma qaba. Gaafa guyyaan shanan tun dabarte rizaaltiin itti aanu maali? Tooftaan itti aanu maali? Ka itti aanu ammallee wanni godhamuu qabu. Warra kitalayyoo fi basaasa jennisan amma dubbinta duri miti. Isinillee warri diaspora jirtan wanta kana caqasa. Isinillee dirqamni isin bahuu qabdan. Ijoollee biyyaa bakka irraa dhuftan, qe'ee irraa dhuftan, karaa irraa dhuftan hunda ni beektan. Uummata dinniin itti kannisiisa. Ijoollee qeerroo bira dhaabbachaa waan isaan barbaadaniin
waa hunda rifeensa tokko nama dura haaddatanii tokko kophaa haaddatan jedhan isin galee kanaaf isin waan dandeeysan ijoollee qeerroo tana jajjabeessa akka gaarii jabeessa isaan warri biyya daandii fi waa hunda hudhee harkaa qabee jiru jaalannullee jibbinullee we see the result agarree jira jechuudha qeerroon arraan tana huutee mootummaa kana ka qabdee jirtu ka hojiin garsiisaa jirtu ka seera cabse adabuudhaan osoo konkolaataan makiinaa waraanaa takkan sodaatin jalaa wal miliiksaa hujii baasanii fi jechuu is good amma gaa wannaa jiraame amma Tigraay gaa filmaata gaggeeffachuuf deemte Abiyyiif du'a kun Abiyyi mataa qaqqalamoo jira akka gaala duubaa qaqqalan beeytanii gaala warri hin beeyne isin gaala asii qalan booda asii qaltee waliif fiddeeti mormarraa baafta Abiyyi Tigraay asii qaqqalaa jirti is shame for Abiyyiif du'a kun Abiyyiif du'a osoo biyyan ani bulcha jiru biyya federaalizimii qabdu osoo jiru dhiirri akkasaa filmaata gaggeeffataa jira kootti onnee qabdaa nabbuu ijeeni koottu mee onnee qabaatte nabbuu ijeeti filmaata gaggeeffataa jira shame a'uuzu billaahi laalame osoo biyya takka wajji jiraannu Tigraay arraan tana mee warri haa maal irraa barata Oromoon maal irraa barata Somaaleen maal irraa barata Sidaamaan maal irraa barata kanaafuu kun maal fida bu'aa guddaa fida bu'aan guddaan inni fidu ta duraan dura Abiyyi osoo inni taa'ee argu osoo ijji isaa agartu yoo warri Tigraay jabaatee filmaata kana gaggeeffatee fixe his governance is weak jechuudha fudhata ummanni edaanuu nuti usineetumas jala bulla malee asiin ka Oromiyaa bulchaa jiru qeerroodha Tigraayis kunoo filmaata mataa ifii gaggeeffatti duuba maaliif kanaaf ajajamnaa maaliif gibira kafallaa jaa ummanni by the way gibira waan gibira san itti jabeessa itti hudha gibiran kafalina gibira waan ja'an hin kafalina baankii Itoophiyaatti hin fayyadamina national bankiin waggaa 50 keessa yeroo duraatiif national bankii fi kami tokko hin beeku mootummaa keessa lama gurguddaan takka boonasa waggaa dhumarra hojjetaan baankii hedduudha boonasa fudhatan waggaa dhumarratti maallaqa boonasa waggaa dhumarratti ayyaanninis kunis waan jiru yeroo duraatiif boonasa dhoowwaman maaliif shorteejii qabnaa maallaqa hin qabnu ibu waraanaahu amma tooftaa baasaniiti maal gochuuf deeman warreen abbootii qabeenyaa koottaa hiraata gabataa qarshii miliyoona 5 maaddii takka bitadhaa ja'anii maallaqa ammallee ummata kiisha seenanii tujjaara harkaa saamuuf deeman ibn tujjaarri kunuu suutaan bar garagala hay dinqummaa garagale beeytanii dinquun isin hin dhagawanni jeef maal he has his own reason because already namichi kun sirna abbaa gadaa qaba foollee qaba waa meeqa qaba he knows taajiroonni kunis yeroo xiqqaadhaaf honnaa jedhan malee booda namni akka taajiraa giriidiin hin jiru amma isaan dhugaadha yeroodhaaf baqa biltsiginnaa minaamin baqa paawara waan qabu isaan maal godha amma filmaanni Tigraay kun paawara Abiyyi irraa gabbuusa jechuun uummata biratti shakkii uummata keessa saboo namichi kun hanganuma ida paawara qabu mee makalaakaan keenya maal eegaa hay sabiyya takka keessatti uummanni kun mee hootu nabbuu ijee akkami filmaata gaggeeffata erga hootu nabbuu ijaanii filmaata gaggeeffatan soo kanaafuu duba nuti maa gabbarraa maaliif hin qarshii miliyoona meeqa gibira kafalaa siin jedha amala tujjaarri beekta tujjaarri smartiidha tujjaarri arra qarshii miliyoona 5 kasii kanne dachii kaare meetira meeqa sirraa fudhateeti gawwaan seen takka gibira dhiisteetiif kanaaf jara keenya Abiyyi yoo Tigraay filmaata kana fixatte Abiyyi khasaaree jira ummannin ajajamuuf gibiran kafalan poolisiin fi raayyaan ittisa biyyaa ni beelaa hojjetaan mootummaa duraanuu koroora waggaa haaroo kana ji'a tokkoof akka isaan irraa muruuf deeman iccitiin jalaa baatee jirti qophaa'anii jiran mindaa ji'a tokkoo waraana keessan jajjabaa kanaaf who cares hin jaamma ummanni maali waraanni keenya jajjabaan kamiis hin jaa hay waraanni keenya jajjabaa makalaakaan kaas dubartii fi shamarran keessa deemee tumu kana moo kaachi deemee milishaa Tigraay irraa dhoowwuu dadhabe sani moo kamiis hin jaa ummanni sinigala kanaafuu jara keenya amma nuti wanni godhuu qabnu namuu bakka irraa dhufe godina keessan namuu bakka irraa dhuftan joollee jajjabeessa joollee qoraan itti bita abbaa takka lama haa ifiin eeydu ha isaan rakkise kaabinee isaan rakkise basaasa isaan rakkise warra isaan cinqu sansan qofaaf protect itti godhatanii jechuudha haafe isaan hojii isaanii ni beekan jechuudha kanarratti namuu bakka jirtanii joollee jaara bakka jirtanii itti erga
qoraan bitaa fi akka isaaniif hin eegan akka isaan nama isaan rakkise tokko wanni godhan ganda adamii galchan jechuudha. San irra dalagaa sirriitti. San akka gaarii irra dalagomna. Kanaafuu kana achi namu qa'ee jabeessee eeggachuu qaba. Maaliif jennaan arraan tana Tigraay gaafa filmaata kana gaggeeffatte Abiyyi akka harka kannete ilaalti Walqaayit jinni waa hunda harka jala galfatti. Amma achi ani biyya Tigraay jaananaaf isin ollaadha isin jette jechuudha. Eenyu ani dhiira kajoo achi deemee ittiin dubbatu hoggusan. Isin galee. Kanaafuu as arma gad hoggaa dhufe Abiyyiin yoo ka'eetiin sadaqaanaa kannaa jaa namni sadaqoon jiru. No, we don't give you no more sinjaan donation hin jiru ammaan booda Abiyyi sorry. Deem dura warra hidhaa hiite san warra already timamee jira. Ji'a jaha kannameefi jira. Within 6 months Amerikaan timtee jira. Ji'a jaha keessatti warra afaan maqaa siyaasaatiin hiite kana hunda gadhiis jennaan isaan chirichaaroon gadhiisaa jiran. Jaalatanii seetanii yaa iqirtaa zaman chirichaaroon nurra naggadachuu feetan hin jiru iqirtaa zaman jettanii tokkorraa warra high profile ta'an 10,000 warra gadii kana jiru 1,000 2,000 3,000 hin jiru jumlaan gadhiisa jumlumaan harra duraa banaa gadhiisa hidhamtoota Oromoo guutuutti gadhiisa jumlaadhaan akkanuma hulaarraa banaa gadhiisaa barbaadan maaliif wabbadiin isaan balleessan hin jiru garuu amma erga maasxanqaqaa boosiin keessan Ameerikaa isin kanne booda muddamtanii dafaatii furmaata fidi jettee Ameerikaan maasxanqaqaa itti kannitee jirti Abiyyi. We need action within 6 months. Daftee warroota siyaasaa kana hunda hiiktee biyya san karaa dimokiraasii oofuu qabdaa jettee dhugaa itti himtee jirti Ameerikaan jala murtee. Yookaan maallaqaan sadaqaaf siiqannu jira, maallaqaan akka liqii siiqannu jira, maallaqa adda addaa itti gargaaru jira. Kana hunda afaaniin si qabaa jettee ni jirti Ameerikaan. Boosii dhagaa maal gootan poolisa. Nama kiraa manaa sirraa kafalu. Nama qoonqoo nyaataa sirraa kafalu. Hin ta'u wajiitti hin jirtu reega. Hin jirtu bara. Guyyaa jaatama hojii I don't know waan akkasiiti. Kanaafuu arraan tana Abiyyi osoo hin jaalanne funya qurquritti osoo hin jaalanne akkanatti akka peenii kana funyaan kana keessa urteeti Ameerikaan dafiitii gadhiisi jettee ni jirti. TPLF yookaan Tigraay filmaata isaan gaggeeffatan recognize gootee jirti addunyaan. Akka Somaalee laandi moo maal jaaniin ta hargeysaa tun ta Somaalee irraa muramte. Biititu waggaa 20 wahiif erga nageeni bu'ee naggada qabdi baankii qabdi waa hunda qabdi immoo addunyaan recognition kan nuuf didde biyya tana for some reason akkasimi Tigraay immoo akkasanii miti ta Tigraay adda. Tigraay biyya if dandeesse ta'uuf deemaa jirti jechuudha guyyaa 60 thank you. Sinigale so kanaafuu Abiyyi guyyaa 60 kannanii fiiti arraan tana wanni isaan yahiqirtaa zaman jaanii akka gadi bu'anii miila namarraa dhiqan kuni bar fiqir kijiba mee haadha Oromoo ajjeesaa haadha Oromoo dhiiga boochisaa shamarran keenya dhiiga boochisaa ijoollee waggaa 12 rasaasa mataa keessadha yemin iqirtaan maali kun isa fake amma booda nuti garaa jabaachuu qabna feekittiin amannu iqirtaa feekii kana dhageeffachuu qabnu nuti yaa kanaafuu dhiifama feekii kana never ever Oromoon hin fudhattu jechuudha. Kanaafuu guyyaa 60 kannameef kana maal godhani manni murtii ijoollee maal godhu eegalee wabii qarshii 1,000 haga 3,000 irra ramada bakka hundatti oggaa 1,000 2,000 irraa fuudhan gadhiisa. Poolisiinis hold godhaa jechuudha. Maaliif maallanyi mana murtii sun kabiraati. Sunis karaa bira deema. Kunimmoo asitti hayee barna gadhiisan hoggaatteen lakkii isin gadhiifne ammallee waan sirratti himannu jira. Maal narratti himattan? No, xiqqoo turuu qabda. Wanni kun by the way na qunnamee jira Keeniyaatti beetani. Wallahi Keeniyaan na qunnamee jira. Exactly waan amma deemaa jiru kana Keeniyaan na qunnamee gaafa dura dhufu 1999 Keeniyaa turre 2000 achitti hidhamne turre gaafa saniga Keeniyaa kana keessatti namni kuni oggaa ati asii gabbaate poolisni yoo ati kararra si argi akkanuma bifumaan silaaleeti hootu ku jaabbaa siin jee harka siin marateetu mu si fuudhee siin deema gubboo kafaluu qabda qarshan 50 60 100 whatever shilingii Keeniyaa isaanii qaban san 500 waan qabdu kannitee deemta inni immoo san fudhatee deemee galee jaartiif foon bitee galaa ugali isaanii marqaa isaanii san tolfataniiti bakka irraa nyaatan jaartii poolisni kanuma dalagaaba maaliif wanniin isaanii
من دان زاني تقاوان تيف أمته ما بقتها خنرة ديمي مالك دلقت هيك شكلتها ديمي تمني كبا خود سنجا مال قوت بيتي يرى أبو أني بقتها هذا إنجر خود فيدي أسخن فيدي خيشة أركا جلان واتخني تيجو ببشان كبات وكبات تخني تاني ديم تيجو mana murtii si gadhiisellee manni murtii holdi si godha ati wanjalanya je'aniiti gaaf tokko ani torbaan takka hidhameetiin Keeniyatti ni yaadadha gaafa san baqataa turre erga manni murtii UN dhuftee na baaftee booda duuban na hambise poolisni motaala qoma tokko ofirraa dadhabe haga maallaqa fidduu maallaqa hanga fidduu si gadi hin dhiisu torbaan na qabee karchallee na deebisee warri karchallee ol na deebisuu didanii booda poolis xaabiyaa na geessanii akkasitti firraa na gadhiisan jechuudha. amma biyya keessas maaltu eegale erga guyyaa jahaatamni maastanqaqaa boosiin Ameerikaan itti kanne booda manni murtii tana keessa shakkalata qarshii hagana fida oggaa fudhattee poolisa bira oggaa dheetes kunis waan shaayii fidii siin jaa jechuudha waan shaayii fidii siin jaani hoo anis qooda kiyya fidii siin jaa is corruption lafa qabatee jira jechuudha. kanaafuu Oromoo wanni godhuu qabnu amma nuti hiikaa jirichaaroo kanaas hin feenu دراما ديفما خناس هم بربان هي كان خنياس جملة دان هي كان خنياس أبي أتشرخ ها هيوتا خينيا ورّي من هيدا جيران سبب سياسات أبا فدو مكا كافاوتين مكا أباوتين مكا أدادات ورّي هيدا مي هنتي أورومونتك أقودان هي كمي إساني وجين ديري قد آجتشو إساني وجين بربايساتان أموتو ما جومسا إساني وجه سودن دان خناچي أبي أورومو برفورة تمن كابو توقفا سلطان نساء أمجر Angoon isaanii dhumata. Angoon isaanii dhumata. Sangubbaan ummanni si jibbinee jira jaan jechuudha. Warri isa jaalatu kaadiree fi warra miidiyaati. Ololtuu galgalaa ganama asirraa buufaa isii afuuftu qofa jechuudha. Ta asirraa abiyyi jettu malee yookaan warra miidiyaadhaan akka jiru fakkaatu. Miidiyaan isaa waan hin jirre ni jira jedhee ummata fakkeessu kana waan hin tahin ummanni Oromootii fi Sidaamaan Walaayitaan Tigreen Somaaleenu abdii illee maali warri arraantana amma eenyu Mustafeetti ka'an kun hundi abiy uf jee jira ummanni we don't like jechaani jira bakka daase ummanni gaafa si jibbe maali si godhaga gaafa ummanni si jibbe you have to know that harifatti aboo namichi sun numa smarti da bar haa xiqqaatu haa guddattu bar Haayila Maariyaam hanqatee bar abiy boo Haayila Maariyaam hoggaashan bulchee bar osoo hudduu keessa dhiitanii at least that guy is smart arrantan awasa keessa wahi osoo waraanni sana inni deema bar arra Haayila Maariyaam bar akkasi nadiddanii hayye gaaya Oromooti bar qabsoon gaafa isaa sana akkasi finiin deeme erga nadiddan hunoo angooti jesin irraa dabarse jeeti abiy irra mulqatee biraa deeme jechuudha arra Haayila Maariyaam awasa keessa mana isaa nagaan jiraata namichi kun biyya alaan jiru Itoophiyaa keessa nagaan security malee deema namichi kun hanqanallee yaaduu dadhabeeti arraantan inni ilmaan Oromoo irratti duguuggaa hama waggaa lamaan kana keessa duguuggaan jireen nurra gaggeessa jechuudha namichi kun. Sinigalee soo kanaafuu abiyyi umriin qabu he is gone deemee jira Oromoo keessaa bahee jira Walaayitaa keessaa bahee jira Sidaamaa keessaa bahee jira Somaalee keessaa bahee jira ummanni kun ummata 70% Southern warra public Tigraa keessaa bahee jira iddoo tanatti ummata naannoo Amaaraa sanuu eliitii nafxanyaa warra Finfinnee keessaa warra maha Itoophiyaanizimiidhaan warra Itoophiyaa ta'e qofa malee Amaarri dhugaa sanuu isa quban qabu jechuudha ha dhugaa gabareen achi keessa jiru san isa quban qabdu so ummata haga tokkootu warra isaa dibbeetumuu fi warra miidiyaa kana warra kaadiree garaaf bultu hanquma tanaatu isaaf dibbeetumu malee abiyyi kutee jira jechuudha onnee ummata Itoophiyaa keessaa bahee jira onnee Oromoo keessaa onnee sabab sablammoota keessaa bahee jira jechuudha kanaaf amma carraan inni qabu abiyyin warraa isa ummataatiin ni ka'a dubbiin Tigraayituun dubbii guddoo dhalte haajii xinxalaan takkaa xinxalli isaa lafa bu'een beeku never xinxalli keenya lafa bu'een beeku as qofa irratti illee ni jiru dubbiin Tigraay filatuun abiyyi irratti lafee qurxummii laagaa seente taatee jirti lafee qurxummii talaagaa seente tambaane ta'asitti qarqaramte taatee jirtiitti ummanni kun yoo filmaate gaggeeffate ummanni beetanii ummanni kun bar qorqalbiidha bar psychology bar ummata bar psychology bulchita bar waraanni uniformii uffatee nama dura deddeemu kun is just like is a psychological malee bar ilma namaa kan lafa qabuu hin dandeessu mootummaa jechuun
nama ummata dila kana ummata miliyoonaan lakkaa'amu lafa qabee taa'u qorqalbii isaa saayikolojiidhaan bitu jechuudha. Gaafa ummanni ati wiik ta'uu kee yookaan dadhabaa ta'uu kee humna hin qabdu si arge ummanni si kaa jechuudha. Ummanni si tuffachuu eegala siin ajajamu. Gibira siin qabalu siin jaa siif hin ajajamu. Maal ta'a jechuudha waraanni si ajajamu dida jechuudha. Amma abiyyiin akkas tahaa jira dubbiin Tigraay fuuteeti maal godhaa jirti yoo filmaata kana dabarfatan Tigraay nagayaan Republic of Tigraay taatee anqas 39 siitu murteeffattee biyya mataa ifii tolfachuuf deemaa jirti. Jarri tolfatee bar indirectly itti jiran processor jirani bar suutuma suutaan biyya tolfachaa jiran. Fabrikaa xiyyitii amborraa fudhatan achitti ijaarratanii jiran fabrikaa makiinaa qaban fabrikaa kiniinaa qaban fabrikaan addunyaa tana hunda achi jira baankii Itoophiyaa waa takka keessatti nan bifne everything galfatanii jiran. Amma isaan wanni fedhan maal beektaa maaltu mataan dhukkubse jira kana achi nuti biyya xixiqqoo biyya maal jettaniin biyya xixiqqoo walii guuramte tana dur walaayitaanis biyyaaf dandeessee turte maallaqa mataa ifii qabdi sidaamaan akkasi kun hundi akkasi maalumaatu nuti biyyuma xixiqqoo tanaa wajji galgalaa gana mataan dhukkubsee bakka nu ammaan booda gaddeemne wannummaan nuti finfinnee irraa mataaf dhukkubsinuuf hin jirru amma tooftaadhaan akkuma goone namicha kana maan jarri beektaa paaswordii fudhatanii deemanii paaswordii abii jalaa fudhatanii deeman paaswordii waraanaa abii jalaa fudhatanii deeman paaswordii ummata insa akkatti basaasan intelligensii jalaa fudhatanii deeman waa hunda paaswordii jalaa fudhatanii deeman. Kanaaf bar arraan tana bar waan qabanii gadhiisan waraanni wanni milkaa'uu dadhabeef wanni qeerroos dhaabuu dadhabaniif wanni ummata kana hunda akkana dhaabuu dadhabaniif paaswordii harkaan qaban paaswordiin jala bira jirti. Amma jarri yoo rabbi jee xiqqoo booda akkuma Eertiraa san dhagoofteessan jechuudha. Inumaa kajara kanaa irra wayyaa maaliif jennaan Eertiraallee harka qullaa baate mallasa asumatti jalaa qarshii jijjiireetu waa hunda harkaa fudhatee duraan isiin Jaapaanii nuti sammuu teenya gurgurannee jiraannettee beektaa xaaxaa jette Eertiraanis. Nuti Eertiraan Jaapaanii nuti Jaapaanii Afrikaati. Gaafa muramne nuti xiqqoo xaaliyaa waan isirra turteef nuti Jaapaanii Afrikaa waan taaneef sammuu teenya gurgurannee jiraannettee dhaqee Isaayasis achiin ummata irra taa'ee hayyuu gatee fixee guyyaa kaan biitti beelaa fi miskiina utee haftee jechuudha. Kun jarri akkasitti hoo deemaan jiran. Kun jarri abbaa kiyya faabrikaa makiinaa everything waa hunda haqawwee jinni misaa'il waan isaan hin qabne hin jiru jechuudha. Tigraarraa muratte akka Eertiraatti hin beeloytu waa hunda qabdi. Sudaanii hojii karaa tolfachaa jirti karaa itti wanni jettu. Isiin garuu deemuu qabu osoo hin taane biyya tanallee akka isiin abii jalatti hin bulle gootee biraa deemuuf jirti jechuudha. Abiyoot hiyyaasumaa nugusan tahaa nugusa torbaffaatiin tahaa nugusa hin jiru gadaan nugusa yoo nugusa torbaffaa ta'uu feete deem ganda Minilik deem achi dachii jala jiran meetira ja ganda Adam gal achi jiran gandi nugusaa gadaan nugusaa dabree jira gadaan kooministii dabree jira gadaan diktaatarummaa dabree jira gadaan Oromoo fi ummata sabaaf sablammoota baasu hundi gadaa deemokiraasii qofa jechuudha. Gada dimokiraasii qofa jechuudha. Sinii galee kanaafuu injifannoon teenya fagoon jirtu. Oromoon ammallee isnaat tuulet qabsoo teenya hafini sinu qabsoo warraaqsa ummataa kana tooftaan isii jijjiiramaa deemaa jirti. Irra daloo qabna sirritti already warri biyya alaa jirtan mataadhaan ambaasaadara tahaa jirtan sagalee tahaa jirtan akkasuma diinagdeenillee gargaarsaanillee saba keenya bira dhaabbachuudhaan furmaata itti godhuu qabna jechuudha. Furmaata itti godhuu qabna. Kanaafuu yiqirtaan tun ni beeyna waan isiin deemtuuf immoo gadhi dur maal ture beeytanii qabsoo tana eenyu kanninaa jechuu ture. Mee dubbii tana naa maarki godhadha. Dubbii tana maarki naa godhadha. Qeerroo waggaa afur ofteeti Baqqala Garbaafaan mana hidhaa turan Dr. Professor Maraaraan faan Daawit faanis asmaraa turanii namni tokko lafa hin jiru. Eenyu kanninaa jennaani maal goona jaan riifoormii goonaa jaan jechuudha. Riifoormii gooneetuma asuma keessaa sabboontota laallee isaanummaan kun akka jijjiirama fidan goonaa jaan jechuudha. Dubbiin san immoo nama waraabeessa irratti foon fi'atee nu goote jechuudha. Amma akki dursan hin jiru. Amma tooftaan nuti itti deemnu hoogganaa ni qabna ni qabna. Hoogganaan keenya eenyu Jawaarii fi Baqqala Garbaafaadha. Daasee jaalannus jibbinus hooggantoonni keenya isaani. Maandeellaanuu hidhaa waggaa 27 quufee achii bahee bulchee jira.
Mahatma Gandhiin hidhaa bahee bulchee jira. Tana jala muree isiniim. Hogganni keenya arrallee borullee akka nuti gaaza qican akka nuti qabsoo teenya itti wanni jennu arraan tana yiqirtaa miila walirraa dhugan tana boosii isaaniitu asirraa itti himee jira akka gadhiifaman hundi isaanii. Haa isaan chirichaaroon gadhiisuu fedhan malee gadhiisuuf deeman. Nuti immoo kafeenu jilmaadhaan hunda isaanii gadhiisu. Abiyyi wajji diriddiriin hin jiru ammaan booda. Abiyyi wajjin diriddiriin hin jiru. Abiyyi wajji teenyee naasoo nuti tana booda. Abiyyi angorraa ka'ee silxaanan qabdu ammaan booda mootummaa coomsaa qof kan nuti sochii haasofnu. Paartii ni qabdanii. Hogganaa ni qabdanii. Of course ni qabna. Hogganaa keenya hunoo mana hidhaa taa'ee nu hogganaa jira. Leenca qabna mana hidhaa keessaa ka taa'ee nu hogganaa jiru. Jaalattullee jibbitullee. Akkasitti gizee nafxanyaan ija isinii babate hish jee isinirra ari'u qalama takkaan. Akkana masmaruma takka barreessaa laala akka maxaaxaaxaa godhaa gir hundi cal asirraa ni waccii nafxanyaan tun ni waccii maarriyyoo ja'anii ay abii numa shawwadamte bara bargaafa Jawaar jiru bar isin hin tuffatani arra akkatti isin tuffatan gartanii arra walaa Shimallis je walaa Taakkala Uumaa je arra jedhe akkatti arrabsan akka tuffatan gartanii mi gaafa Jawaar ala jiru sammoo xalee masmaruma takkatti barreessaa isaarra dhorkaan. Tokko jahana leenca tokko kuma lolu laala xalayuma takkatti barreessa naata akkana gonni je gir jette kutte hundisi sini galee so kanaafu jara keenya qabsoon keenyatti fufaa lagannaan guyyaa lammaffaa qoqqobbiin karaa guyyaa lammaffaa akkuma jabaatee jira hoggantoonni keenya guutumaan guutuu ilmaan Oromoo hanga hidharraa bahanitti haal duree tokko malee qabsoon keenya cimeetti fufa bifa jijjiirateetti fufa akkanumatti fufa jabaadha gargaarsa keessanitti cimsiisa meesila sirba zarii wadaajo tokkoon isinii ban sila ani maalan si godha si jibbee addunyaan si jibbee kayyoo saniin banuu fedha si jibbee sirba isaa sana meesila saniin isinii cufaa waan hojjetu turtaniif galatooma Abiyyi albaatiif irratti albahaa jira beeta mangistii keessatti nafxanyaanis akkasiin jenneen goone jettee itti ka'aa jirti Jawaar nu hidhisiin jennee hiite amma immoo Tigraay nu dheesiin jennee diddee jirta Tigraay akkamittiin dha'a jaani bar foormulaa kamiin rooboot guurratee dhaqamoo maaliin dhaqee Tigraay dhaqee dhoofame natti himame higa mee maaliini Tigraay dhaqee dha maal jaaniin beeytanii hidhinnaa deemiitii hayyee Jawaar nu hiite mi'ee hayyee erga Jawaar nu hiite ammallee Tigraay nu dhawii jaaniin Tigraay nu dhawii jaaniin akkam godhee dhaame tell me formula kamiin dha sirba wazarii wadaajoti isinii bana jee duraanii ittiin qophaa'anii dhiifama so kanaafu galatooma waan hojii turtaniif Abiyyiin karaan inni itti Tigraay dhawuun jiru taniifu ammallee nafxanyaa bira kiiloon isaa qannastee jirti Oromoo bira guutuu kuttee jirti dhiisa abbootii garaa takka taasii hallayyaa ifiitiif bultu warra dignity waan jedhamu qabna dignity waan jedhamu jira beetanii dignity jechuun ilmi namaa tokko rabbiin sammuu kasii kanne amata meeqan jiraadha jettee if gaafachuu qabda how many years I'm gonna live in this world amata meeqan jiraadha akkamittiin if garaa kanaa jee jiraadha namni bar dirqama politikaa keessa seenee politikaa bocolachuu dirqama miti bar yoo san dhabde dalagattee jiraachuu dandeessaa bar yoo san dadhabde haala mijeeffattee karaan taane hin jiraatte malee if hin gurgurtu arraan tana nafxanyaa biratti kiiloon Abiyyi gaafa Tigraay filmaata gaggeeffatte daangaa ifii cuqqaallatteeti filmaata gaggeeffatte gaafa gaggeeffatte kaasaawun camadaa tokko isaami inni dingaa sirta qarqaroo ምናምን ሄደው